Beeksisa daldaltoota kutaa magaalaa Haramaadhaa hundaaf. Daldaltoonni kutaa magaalaa Haramaadhaa sadarkaan kaffaltii gibiraa keessan sadarkaa caatee hundinuu yeroon kaffaltii gibiraa keessan kan bara 2016 kaffaltaniitti xumurtan adoolessa tokkorraa hanga adoolessa 30 ta'u waajjirri galii kutaa magaalaa Haramaadhaa jajjabeessee isin hubachiisa. Yeroo daangaa isiniif kenname kana keessatti warreen dhuftanii hin kaffalle waajjirichi seeraan adabbii waliin kan isin kaffalchiisu ta'u jajjabeessee isin hubachiisa. Galiin galaa misoomaati. Gibira kaffaluun qaroominaati. Gara waajjiraa dhufuudhaan teelee birriidhaan kaffaltan jajjabeessinee isin hubachiisna. Waajjira galii kutaa magaalaa Haramaadhaa.